Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Babaaroo ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan hundatti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qabannee dhihanneen isin beeksifna. Qophiilee kan isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu aan waaqonoleeti. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Oduutti aansuun miidhaa humni finxaaleeyyii Amaaraa Oromiyaa keessatti geessisaa jiru. Eenyu humna kana akka ijaaree fi jajjabeessaa jiru. Humni goolessaan kun waraana biyyaa waliin akkamittiin uummata Oromoo lolaa akka jiruu fi kan kana fakkaatan irratti kan xiyyeeffate qophii mata dureen isaa waraana al-idilee PP jedhu isinii dhiyeessina. Xumura qophii sagantaa keenya har'aa irratti ammoo dhimma Oromoo miidiyaalee irraa qophii jedhutu gama keessan ga'a. Hundumaa nu faana bu'uun hordofaa isiniin jecha oduun as aanaa kunooti. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin anmoosisaa nagaasati. Godina Shawaa Lixaa Ona Meettaa Walqixxeetti hidhamtoonni 21 mana hidhaatii baafamuun bakka addaa Qarree Heexoo jedhamutti ajjeefamuu jiraattonni himan. Namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman kunniin irra caalaan isaanii mana murtii Ona Meettaa Walqixxeetti dhiyaachuun kanaan dura mirgi waabii eeggameef gariin ammoo bilisa jedhamanii poolisiin warra hiikuu didee ta'uu akkasumas kanneen mana murtiitti dhiyaatanii hin beeknelleen keessa jiraachuu OMN odeessa uummata irraa argadhe jedhuun gabaaseera. Godina Shawaa Lixaa Ona Meettaa Walqixxeetti jiraattota nagaa humnoota mootummaatiin butamanii waajjira poolisii magaalaa Minaaretti hidhamanii jiran gidduudhaa namoonni 21 ta'an mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuutu himame. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 9/5/2015 taateen kun raawwachuu kan himan jiraattonni guyyaa gaafa sanaa halkan qixxeedhaan mana hidhaatii baasanii gara bosonaatti geessuun rashanuu isaaniitu jiraattonni gandichaa dubbataniiru jechuun OMN ifoomseera. Namoota ajjeefaman kanneen ganda Mandee Naqaa bakka addaa Qarree Heexoo jedhamutti geessuun bosona keessatti rasaasa itti dhukaasanii akka ajjeesantu himame. Torbanootuma duraa aanichatti haleellaa diroonii raawwatameen namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu kan himan jiraattonni gandichaa qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun ilmaan namaa ajjeefamaa jiru jedhaniiru. Namoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman kunniin jiraattota nagaan kanaan dura sababoota garaagaraatiin hidhaman ta'uu himanii daa'imni ganna 15 sababa rifeensa guddifatte jedhuun himatamee dabalatee manguddoonni biyyaallee namoota ajjeefaman kana keessa akka jiran himaniiru. Namoota to'annoo seeraa jala jiran murtii tokko maleetti hidhaa baasanii ajjeesuun yakka seerota idil addunyaa kan cabsee fi kan faallesse waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa paartii PP'n durfamu yakka raawwatee fi raawwataa jiru gaafatamaadha. Jalaas miliquu hin danda'u jechuun hayyoonni seeraa ibsanii jiran. Oduu wal fakkaatuun baha Oromiyaa Harargeetti waraanni mootummaa nama Mustafaa Ayyuub mana hidhaatii baasuun ajjeese. Harargee bahaa aanaa Baddannoo Araddaa Jirruu Baalii keessatti yakka tokko malee abbaa maatii kan ta'e Mustafaa Ayyuub gargaarsa maallaqa dhaabaa qarshii 30 nuuf kennuu didda jedhanii erga hidhanii booda 9/2022 halkan walakkaa sa'aatii 6tti mana hidhaa keessaa gadi baasanii rasaasa itti roobsanii ajjeesan. Mustafaa Ayyuub abbaa maatii fi
nama hojii dhuunfaa hojjechuudhaan maatii ofii jiraachisuu fi nama naamusa qabuun hawaasa keessatti jaalatamaa ta'uu jiraattonni Saabaa'ootti himaniiru. Waraana isa tokko karaa nagaan isa biraa immoo humnaan finna jechuun kan hin baasne ta'uun ibsame. Ogeessi seeraa idil addunyaa kan ta'an obbo Baayisaa Waaqwayyaa afgaaffii tibbana BBC waliin godhaniin waraana isa tokko karaa nagaan furmaata itti soqaa isa biraa immoo humnaan nan balleessa jechuun kan hin deemsisnee fi kan hin danda'amne ta'uu akeekan. Obbo Baayisaan Itoophiyaaf nagaa buusuun kan danda'amu akkuma humnoota Tigraay waliin nagaan bu'ee Oromiyaa keessattis yoo walii galteen nagaa raawwateedha jedhan. Waraana waliinii biyyoota baha Awurooppaa qaaman kan hordofaa turanii fi dippiloomatiin Yuunaayitid Neeshin duraanii obbo Baayisaa Waaqwayyaa humnoota Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti waraanni waggaa 2 gaggeeffame marii torbanoota walii galteetti dhufamuun akka isaan raajee BBC'tti himuun Itoophiyaan guutumatti kan nagaa argattu garuu Oromiyaa keessattis warra hidhannoon lolaa wajjin araarri yoo bu'edha jedhaniiru. Rakkoon Oromiyaa keessa jiruu fi gaafin ka'u waraana Tigraay dura akka turee fi xiyyeeffannoo maluuf akka hin arganne kan dubbatan obbo Baayisaan wayita Itoophiyaa turanitti namoota alaa dhimma nagaa irratti hojjetan waliin dubbachaa akka turanii fi nama tokkoon alatti gaafii saba Oromoo barbaachisaadha furmaata argachuu qaba kan jedhu hin turre jedhaniiru. Oromiyaa keessaa nagaa fi tasgabbiin hin jiru taanan Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii hin qabaattu. Sababni salphaan ammoo waa'ee uummata biyyattii keessaa 40% Oromoodha jedhan. Isa tokko karaa nagaa isa tokko ammoo humnaan finna jechuun hin ta'u kan jedhan obbo Baayisaan qaamni Oromiyaa keessatti hidhannoodhaan lolaa jiru kaayyoo dhaabbateef hin qabu jechuun sirrii miti kan jedhan dippiloomatiin Yuunaayitid Neeshin duraanii obbo Baayisaa Waaqwayyaa kaayyoo malee namni mana isaa dhiisee bosonatti galuu hin jiru jechuun addeessaniiran. Kaayyoon lolamuuf heera biyyattii deebii argachuu akka danda'u kan ibsan obbo Baayisaan kanaaf ammoo gadi ta'anii dubbachuutu sirriidha erga jedhanii booda taankii fi marfiin nagaa fiduun akka hin danda'amne hubachiisaniiran. Haalli amma jiru uummata nagaa gaagaa jiraachuu obbo Baayisaa Waaqwayyaa addeessuun marii dhumatu furmaata fida jechuun afgaaffii BBC waliin godhaniin irratti yaada isaan kennaniin ibsaniiru. Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiilee keenyaaf wajjin turtii gaarii. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegale akkuma itti fufetti jira. Qophiin waraana al-idilee PP jedhu kunooti itti dhiyaadha. bara warraaqsa qeerroo gara dhumaatti sochii Oromoo waan deeggaran fakkaatanii dargaggoonni Amaaraa maqaa faannoo jedhuun gadi ba'an. Yeroon sun yeroo OPDO keessaa gareen lammaa yookaan tiim lammaan ol ba'anii qabsoo warraaqsaa qeerroo butuuf carraaqaa jiran ture. Gareen lammaa kun pirezidaantii naannoo Amaaraa yeroo sanii Gaadduu Andargaachoo waliin akka qotiyyoo arqoota tokkoo keessatti waliin gamaaf gamanatti marmaaru turan. Gareen kun qeerroo leellisaa ofitti qabanii caasaa isaa diigaa faannoos akka fira qeerrootti faarsanii akka Oromoon jaallatu gochuuf dhama'aa turan. Boodarra maqaa Oromaaraa jedhuunis bixxilanii qeerroo fi faannoon akka jigii waliif ba'u fakkeessanii walitti deddeemsisuu eegalan. Abiyyi erga aangootti ol ba'eetis waanuma kana jajjabeessaa ture. Qeerroon sirnaa garuu haala Abiyyi ilaalee akka isaaf hin taane hubate. Qeerroo akka yaadanitti ergachuu fi itti fayyadamuu akka hin dandeenye erga baranii faannoo jabeessanii hidhachiisuudhaan masaanuu qeerroo tolfatanii ittiin qabsoo qeerroo danquu fi ittiin uummata Oromoo sirna bulchiinsa isaanii fudhachuu dide rukutuuf qindeeffatan. Haala kanaan dargaggoota Amaaraa kanneen Oromiyaa keessa jiranis ta'e kan naannoo Amaaraa gurmeessanii loltummaa leenjisuun hidhachiisanii akka lafa Oromoo weeraranii fi umurii saalaaf ilaalchaan osoo adda hin baasin akka Oromoo ajjeesaniif dulchisan.
Waraanni faannoo kun magaalota gurguddaa akka Baahir Daar, Waldiyaa fi Daseefaa keessatti istaadiyeemiitti leenjifamee galma bulchiinsa magaalotaa keessatti ifatti eebbifama. Kana ammoo waraanni idilee mootummaayyuu akkanatti leenji'ee eebbifamee hin beeku. Waraanni faannoo kun yommuu leenji'us ta'e eebbifamu kan inni guyyuu baratu Matakkal, Wallaggi, Shawaa fi Walloon kan Amaaraatii kan abbootiif akaakilee keenyaati ka jedhudha. Kana ammoo isaanuu sirna eebba waraanaa irratti kan dubbatan miidiyaan isaanii tamsaasnaan dhageenyeerra. Kanaafuu PP'n loltoota idileetiin Oromoo lolee cabsee lafa isaa fi qabeenya Oromoo Amaaraaf kennuu waan dadhabeef akka Oromoo jumlaadhaan ajjeesan, qabeenya isaa kaan saamanii kaanis akka mancaasaniif, lafa isaa weeraranii akka bulchiinsa naannoo Amaaraa jala galchaniif waraana Alidilee maqaa faannootiin leenjisee Oromoof Oromiyaatti bobbaase. Faannoon waraana shiftaa PP'dhaan leenji'an dhiyeessii fi ajajni isaanis hoogganoota PP irraa akka dhiyaatuuf ammoo ragaalee gurguddootu jiru. Baatii eblaa bara dabre keessa Gaadduu Andargaachoo miidiyaatti ba'ee faannoon akka beekamtii naannoo Amaaraatiin ijaaramee leenjii fi lolatti bobbaafamaa jiru dubbateera. Akkasumas hoogganaan Komishinii Poolisii Naannoo Amaaraa Komishinar Tekkolaa Ayfokkiriw miidiyaa mootummaa naannoo Amaaraa irratti faannoon gaachana Amaaraatii beekamtii mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifame waan ta'eef kan hiikkachiisuu danda'u hin jiru. Faannoon yoomuu ni jiraataa jedhee murna shiftaa kanaan dhaadate. Hoogganaan tika Itoophiyaa fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanis yaaduma kana fakkaatu dubbatee ture. Faannoon qaama waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana Alidilee PP ta'uu ragaan kana caalu hin jiru. Biltsiginnaatu humnoota finxaaleeyyii Amaaraa maqaa faannootiin ijaaree shiftoota Oromiyaatti bobbaasuun Oromiyaa gubaa fi weeraraa jira. Pirezidaantiin naannoo Amaaraaf kan Oromiyaa akka wal gargaaranii duula Oromiyaa irratti godhan waliin ibsa baasanii turuunis ni yaadatama. Gama biraatiin paartileen dhoksaa fi ifatti maqaa Amaaraatiin socho'an shiftaa faannoo tumsuudhaan yakkoota waraanaa Oromiyaa keessatti raawwatamu duuba jiru. Hooggantoonni paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa paarlaamaa keessa ta'anii yommuu faannoodhaaf abukaattoo dhaabbatan argaa fi dhaga'aa turre. Maqaa baaldaraasiin murna Finfinnee keessatti ijaarame jibbiinsa Oromoo afarsaa oolu kan hoogganan Iskandar Naggaa fi Sintaayyoo Chokkoloofaas qaamaan deemanii sirna eebba waraanaa faannoo irratti argamu suuraan isaanii ragaadhaaf ni jira. Kaaba Oromiyaa Walloo keessatti namoota dhibboota hedduutiin lakkaa'aman kan fixe dhukkubsattootaa fi haadholii da'umsaaf hospitaala geeffamaa jiran ambulaansii keessaa gadi harkisanii haala suukanneessaatiin kan ajjeesan, konkolaataa keessaa buusuudhaan dhukaasa irratti shaakalaa kan ilmaan Oromoo ajjeesanii bineensa nyaachisan murna shiftaa maqaa faannootiin socho'uudha. Matakkal Onaa Dibaaxii fi Bulaan keessatti salaalee onoota akka Darraa fi warra Jaarsootti, Shaggar Lixaa Ona Daannoo fi Baakkoo Tibbeetti, Horroo Guduruu Wallaggaa onoota akka Amuruu, Jaardagaa Jaartee, Horroo Bulluqii fi Abbaay Coomman, Wallagga Ba'aa Ona Kiiramuu, Giddaa Ayyaanaa, Limmuu, Guutoo Giddaa fi Sibuu Siree keessatti dhumaatii lubbuu namootaa, mancaa'insaa fi saamicha qabeenyaa kan raawwataa tureef ammas raawwataa jiru waraana Alidilee Biltsiginnaa maqaa faannootiin waamamu kanaadha. Onoota faannoon gochaa suukanneessaa kana raawwatu keessatti bulchitoonni godinaa fi onaa, hooggantoonni nageenyaa onootaa fi godinaa kanneenii shiftoota faannoo kanaaf meeshaalee waraanaa, dinagdee fi odeeffannoo dhiyeessuudhaan akka tumsan uummanni bakkoota kanneenii qabatamaatti bira ga'uu dubbatu. Akka fakkeenyaatti fulbaana dabre keessa yeroo shiftoonni faannoo kun bulchiinsa magaalaa Agamsaa dabalatee gandoota ona Amuruu hedduu keessatti ilmaan Oromoo jumulaan ajjeesan bulchiinsi onichaa obbo Fantaa'u Taayyee qaamaan waliin hiriiree uummata Oromoo ficcisiisaa tureera.
Guyyoota muraasa booda yommuu uummanni onichaa gurmaa'ee ofirraa lolee shiftoota kana injifatu, bulchaan onichaa kun shiftootuma waliin gara daangaa Goojjamitti baqatee achi taa'ee jaarsummaaf nama ergataa ture. Bulchaan ona Kiiramuu obbo Fiqaaduu Hundees haaluma kana fakkaatuun shiftoota faannoo waliin uummata onichaa fixuu uummanni ragaa qabatamaa qabuun himataa jira. Kana malees shiftoonni faannoo kun yommuu Goojjamirraa gara Oromiyaatti as ce'an konkolaataa mootummaa kan koodii gabatee isaa lakkoofsa 4 qabuun akka imalan namoonni ijaan argan ragaa ba'u. Konkolaataa kanaan bakka irraa bakkatti socho'uun uummata ajjeesuu, qabeenyas saamu. Waraanni idilee kan PP yoo faannoon dhufu dursee bakka gadhiisaaf yookaan uffata jijjiirratee waliin uummata ajjeesa. Kun bakkoota hedduutti waan mul'ataa ooludha. Humni addaa Oromiyaa, raayyaan ittisa biyyaaf poolisiin federaalaa akkuma lola Tigraay irratti faannoo waliin dabalamanii lolaa turan Oromiyaa keessattis yoo uffata waraanaa uffatanii ifatti waliin hiriiranii loluu baatan illee uffata jijjiirratanii deeggarsa meeshaa waraanaa, odeeffannoo fi tumsa dinagdee gochuufiidhaan faannoo waliin Oromoo waraanaa jiran. Uummata shiftaan faannoo qeerraa buqqisee magaalaa keessatti dararamaa jirus shaneetu nu buqqise jedhaa malee faannoo maqaa hin balleessinaa jedhanii doorsisu. Walumaa galatti miindaa dhaabbataa ifatti kafaluu fi baatullee faannoo waraana PP'ti. Akkuma waraana isaa idileetti yakka waraanaa faannoon uummata Oromoo irratti raawwatu kamiifuu biltsiginnaatu itti gaafatama. Uummanni Oromoo ammas kan yeroo kamiyyuu caalaa wal ijaaree diina karaa kamiinuu itti duulu ofirraa qolachuuf qophii ta'uu qaba. Sirna shiftaa maqaa adda addaatiin ijaaree duguggaa sanyii isarratti raawwatu kana tokkummaadhaan itti fincilee ofirraa kaasuun dirqama ta'a. Romna mate robe galani gute robe jabina mate gododa buskadi satti densitu barbadaddu barako batate yaade yani sitamate firis garo sitti jabate komo qabdus komatti qabaddu tumatatafaddu gododa buskadi satti densitu barbadaddu komo qabdus komatti qabaddu tumatatafaddu gododa Sati sati densitu barbadaddu Komo qabdus Matti qabaddu tumatatafaddu Bara romna mate robe galani gute robe jabina mate Godoo dhabdus kaaddi satti densitu barbadaddu Bara kobatate yaade yani sitamate firis garo sitti jabate Komo qabdus komatti qabaddu tumatatafaddu Godoo dhabdus Sati densitu barbadaddu Komo qabdus Matti qabaddu tumatatafaddu Godoo dhabdus Sati densitu barbadaddu Komo qabdus Matti qabaddu tumatatafaddu Nama dala rakkoon namatti roorrisa walii galan malee qomoo kiyya maaloo gartuun nama nyaara dabeessa nama doorsisa tattaafatan malee lammii kiyya maaloo eegan nama dala rakkoon namatti roorrisa walii galan malee qomoo kiyya maaloo gartuun nama nyaara dabeessa nama doorsisa walii galtee dhabuu kana fidee walii galee seenyuu nabdaddaa Akka bara buluna tudide akka garahe san argata wali galte dhabu kana fide wali gale seenyu nabdada akka bara buluna tudide akka garahe san argata akka garada banduru bara eegatu mala wajabefatu lafa miti namarra jira dabeessa garahira Akka garada banduru bara eegatu mala wajabefatu Lafe
lafa miti namarraa jira dabeessa garaa hira. Roobna maate roobee galaanni guute roobee cabbii namaate godoo dhabdus gaaddisatti dheessitu barbaadadhu. Bara kophaa taate yaaddee yaani sitti hammaate firis garaa sitti jabaate qomoo qabdus qomatti qabadhuutu matattaafadhu. Godoo dhabdus gaaddisatti dheessitu barbaadadhu. Qomoo qabdus qomatti qabadhuutu matattaafadhu. Godoo dhabdus gaaddisatti dheessitu barbaadadhu. Qomoo qabdus qomatti qabadhuutu matattaafadhu. Gogaata sanyii biqiluu dida togoonni jirre qomoo kiyya maaloo lammii kobaata roorrootu tuffii fida motoroonni jirre lammii kiyya maaloo dachii gogaata sanyii biqiluu dida togoonni jirre qomoo kiyya maaloo lammii kobaata roorrootu tuffii fida. Walii galtee dhagoo kana fidee walii galee seenyuu nabdadha. Akka bara buluuna tudidee akka garaa eessaan argadha. Walii galtee dhabuu kana fidee walii galee seenyuu nabdadha. Akka bara buluuna tudidee akka garaa eessaan argadha. Akka garaa dhaban duruu bara eeggatu mala wajjabeeffatu. Lafee lafa miti namarraa jira dabeessa garaa hira. Akka garaa dhaban duruu bara eeggatu mala wajjabeeffatu. Lafee lafa miti namarraa jira dabeessa garaa hira. Akka garaa dhaban duruu bara eeggatu mala wajjabeeffatu. Lafee lafa miti namarraa jira dabeessa garaa hira. Akka garaa dhaban duruu bara eeggatu mala wajjabeeffatu. Hordoftoota keenya tokko lama jennee qophii keenya maayirra geenyeerra. Dhimma Oromoo miidiyaalee irraa kan jedhu keessatti mariin YouTube chaanaalii Oromiyaa Jaal Dr. Shuggut Galataa fi Dr. Dassuu Guyyoo waliin taasise keessaa kutaan jalqabaa isaa kunooti hordofaa. Kabajamoota dhaggeeffata keenya amma sudurmaan gara sagantaa keenyatti seennaa. Har'a akkuma jedhee mee dura dursinee keessumaatii wanta saba keenya irratti raawwatamaa jiru irra deddeebiinee dubbanneerra. Amma mootummaadha kan ofiin jedhu aangoorra jiru kuni yeroo gabaabaa asitti waraana waggaa afur dura labsee torban lama keessatti warra qawwee caccabaa qabattee jirtu kana dhaqeen balleesseedhee dadhabee uummata waraana isaa yeroo hundaa yeroo adda addaatti itti bobbaasee dadhabee waraanni kuni caalaadhumatti itti jabaatee cimee yeroo humna isaa harkaa bahu har'a immoo jibbiinsuma uummata kana irratti qaburraatiin kan ka'e waanumallee dhowwama ta'uun irra jiru addunyaa keessatti magaalota Oromiyaa bakka adda addaatti diroonii dhimma itti bahuun keessumaa giddu galeessa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti gidduu kana uummata keenya waa nama kana keessaati harka hin qabne uummatuma gabaatti baate keessumaa ijoollee dargaggoo hedduminaatiin fixaa jira. Lammaffaa gareen diinni innikaa Amaaraa keessa kan dhalatanii warri faannoo jedhaman kun ijaaramanii mootummaa naannoo sanaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin faayinaansirii ta'anii gara Oromiyaatti ce'anii
saba keenya ajjeesaa jiru, magaalaa gubaa jiru, qabeenyaa gubaa jiru. Uummanni keenya biyya isaa keessatti baqataa ta'ee miliyoonaatiin waan nyaatullee dhabee haala akkasii keessatti rakkachaa jira. Keessumaa gara bahaa Wallaggaatti gara namooti baay'eetu mana isaarraa buqqee mana isaarratti gubatee baqatee jira. Egaa kana attentionii illee miidiyaa addunyaallee qajeeltotti hin arganne. Kanagaa nummatu walii keenya gidduutti haasa'a maleessaati amma akka kanaatti sabi keenya dhumaa jira. Fakkeenyaatii fi waa'ee sabi keenya dhumaa jiru kanarratti akka mata sabtaayitilii keenya isaa guddaa lammataati. Maaliif walii dirmachuu dadhabne kan jedhu booda itti dhufna. Isa duraa kanarratti Dr. Shiggut fi Dr. Dassuu baga nagaan dhuftanii haala amma Oromiyaa keessatti mootummaan kun saganteeffatee saba kana jilbeenfachiisuudhaa fi qabsoonni gochaa jiru kana dura dhaabbachuuf jecha diroonii dhimma itti bahuu diina inni kaa wajjinii tokko ta'aniitu saba keenya gamana ce'anii uummata keenya fixaa jiran kana lafa keenya qabachaa jiran kana lafa qabanneetu lafa sana Oromoo irraa balleessanii lafa sana qabannee achii booda immoo lafa sana illee walii hirra jedhaniitu dubbachaa jiru. Biyya alaa fi biyya keessaati kanarratti walgahii godhatanii matu duula labsanii jiru. Kana ilaalchisee Dr. Shiggut maal jetta? Mee siiniin jalqabaati. Galatoomii Bayyaana dursa chaanalii kanarratti akka marii gaggeeffannu nu afeeruu keef hireenaa kennuu keef galata guddaa qabdan jedha. Haala amma Oromoon Oromiyaan keessa jirtu ilaaluuf haga tokko dubbeerraa galagallee haala Itoophiyaa yoo waliigalasaa ilaalledha irra wayyoo qabanatti fakkaata. Maalii fi uummanni Oromoo siyaasa gaafa Afrikaa sana keessa siyaasa impaayera Itoophiyaa keessa kan jiru isarrattis dhiibbaa qabaa, mishoominas qabaachuuf ni mala. Kanaaf isa sana hojii walitti qabsiisanii ilaaluun gaariidha. Oromiyaa keessatti sadarkaa dhiittaa mirga dhala namaatu har'a isa daangaa darbee bakka kilaaimaaksii tokkorra gahee malee 2018 ergee haalli waliigalteen Asmaraatti ta'ee haalli adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee jiru karaa nagaa hiikuurra mootummichi qawwee filateen uummanni Oromoo godinaalee xiqqaatanii 7 keessa ka jiran kumaandi poostii jalatti gaggeeffamaa hanga har'aatti deeman jechuun ni dandeenya. Bahaa Gujii, Lixa Gujii, Boorana, Qellam Wallaggaa, Bahaa Wallaggaa, Dhiha Wallaggaa, Aanaa Horroo Guduruu, Zoonii Horroo Guduruu, walakkeessa immoo Dhiha Shawaa dabalatee isaan kun dhaabbatummaan komaandi poostii jala turan dhaabbatummaan bulchiinsa militarii jala turanii jechaadha. Kanaafuu mirgi isaanii namni ajjeefamuun, manni irratti gubamuun, namni seera malee hidhamuun 2018 gad kaasee dhaabbatumaan hanga guyyaa har'aatti ka deemedha. Intarneetii irraa kutuun, qunnamtii kutuun, tajaajila hawaasaaf ta'u irraa dhorkuun kuni deemaa dhufee har'a sirna waraanaa keessatti dhorkaa ka ta'an nama fayyaalessaa meeshaa malee nama jiraatu, nama gabaa bahee yookiin nama sagadaaf mana sagadaa isaatti bahee irratti xiyyaaraan rukutuun dhorkaadha addunyaa keenya irratti qaama sanyii duguuggaadha. Isa kana gochuu isaatu sadarkaa kanarra deemsi isaa sadarkaa kanarra gahuu isaati argisiisa. Deemsi isaa kan seera heera hammataa isaarra qaxxaamure
kan inni wabiilee idila addunyaa wajjiniin covenants and conventions adda addaa irra galee irra qaxxaamuree kan idila addunyaa cabse ta'uusaa ni argisiisa jechaadha. Inni kun maarraa maddee yoo jennu gasa kanattu gara sanaatti nu deemsisa siyaasa Empire Itoophiyaa keessatu akka inni itti deemaa jiru siyaasa mirga waloo uummataa mirga ufiin bulchiinsuu dhorkuu tattaaffii kanatu humnootii ufiin uf bulchuuf tattaafataniif humnootii maqaa tokkummaadhaan maqaa aadaa isa jedhanii deeman sanaatiin isa kaan irratti dhiibbaa gochuudhaaf fudhachiisuudhaaf lafa babal'isachuudhaaf warra fiigantu mootummichas karaarraa jal'isee haala siyaasaa Empire Itoophiyaa waan qabsoo bara dheeraadhaan 1991 bu'uureffame sana irra dimokiraatessuurra isa balleessuuf deemna warra jedhantu polarized godhee gara kanaatti oofaa jira jechaadha. Finxaalayiin Amaaraa warra lafa babal'ifannaaf deeman warra sirna federaalizummaa uummatoota irratti hundaa'e sana balleessina jedhanii warra tattaafatanii waan ta'aniif isa kanadha Oromoo irratti gadhiisee mootummaan kun akka mootummaa federaalaatti akka bulchiinsa naannootti naannoo isaa ofirraa ittisuun nageenya biyyaa eeguun sirna kabachiisuun sadarkaa duraatti hojii mootummaa ture isa kana ta'uyyuu hanqateeti qaama rakkina sanaa tahee har'a uummanni keenya finxaalayii Amaaraadhaan rukutamaa jira. Farra shororkeessitummaa jedhee warra inni ijaaree uummata keessa tamsaaseetii waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii warra jiraniitiin akkasuma rukutamaa jira. Ifaaf ifatti immoo ittisa keessaa fi bakkootii qaama nagaa eegduu mootummichaa jedhamanii warra jiraniin uummanni keenya akka hamaatti rukutamaa jira. Gama tokkoon kaaba Itoophiyaa keessatti nagaa fiduuf tattaaffii gochaa jira. Nagaa isa sana fiduun isa kanarratti rakkina fiduu ta'uun isarra hin jiru. Nagaa sana fiduun karaa qajeeltoo ta'e akkuma sana kan Oromiyaa keessatti deemaa jirus nagaadhaan hiikkachuutu irra bu'aa qaba malee uummata hiraarsuun uummata fixnee qurxummii ishee ajjeesna jedhanii deemuun balaadhaa. Nageenyi gaafa Afrikaa nageenya uummata Oromooti. Yoo nageenyi gaafa uummata Oromoon jiraatiin nageenyi gaafa Afrikaas gaafii keessa dhalita. Jireenyi cuma mootummaafuu tokkee waa fedheefuu murteessaadha. Badiin har'a uummata keenya irratti ta'aa jiru garuu haala sukkanneessaa fi kan daangaa dhabe heera biyyaa ka cabse waliigaltee idila addunyaa kan mootummaan Itoophiyaa mallatteessu ka cabse kan waa hedduurraa fagoo ta'e waan ta'eef waan itti yaadamuu qabudha. Uummanni keenya ofirraa falmachuudhaa qaba, wal faana dhaabbachuudhaa qaba. Inni na bira hin geenye jedhee taa'ee eegu ofirrattidha qoosaa jenneeti herregna. Kanaafuu uummanni Oromoo bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa wal faana dhaabbachuu danda'utu sirra jiraa ka jedhuun qaba. Sirna barbari ta'e balleessee uummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoo sirna dimokiraatik ta'e ijaaruudha. Akeekni isaa akka ta'uun isarra jiru malee isa kana wajjiniin hin jiraadhaa isa kana wajjiniin hin jiraadhuun fedhii guyyaa inni sirna sana ijaarrate politikaalii walaba ta'e sanarratti kan hundaa'u. Iddoo galatoomii Dr. Dassoo magara keettiin dhufaa ati kanaan duras baay'ee waa'ee kanarratti meesheedhuma kanarratti xiqqoo wanni tokkotti daballee keessumaatii amma yeroo ammaa kanatti argine egaa isaan guyyaa 11 Debrahaanitti walgahii godhatanii mana gurgura mootummaa Eertiraa wajjinillee waliigallee waraana Eertiraa wajjinillee waliigallee mana keessa warri qabna mana gurguradhaa kana faanaansii godha warra mana majjeesaa jiru kana warra Eertiraallee akka isaan gargaaran gooneetu lafa Oromoo gaafa dhannee irratti abbaa taanu
Eertiraaf illee ilaalla kan jedhu akka kanaatti kan isaan haasaa achirratti argine. Warri amma immoo biyya alaa jirullee itti dabalamaa jedhanii kunoo jaarmoliin isaanii hawaasa ta'u waan fedha ta'u kanatti ijaaramanii lakkoofsaan gara 20 immoo 30 keessa kan jiru kuni Oromoo irratti jaarraa 21ffaa keessa deebi'ee akkuma jabanan durii tokkummaadhaan duulaa jiru. Maaliif kana caalma jedhee ilaala Oromoon? Gaafii bal'aadha. Wantichi imaammata faana wal qabata. Nama Dr. Shuggutee yeroo haasa'u waa'ee imaammata Impaayera Itoophiyaa ilaala. So biyyi suni impaayerri sun yeroo ijaaramuu kaasee imaammanni inni qabatee ka'e imaammata olaantummaa saba tokkooti. Imaammata olaantummaa saba tokkoo, amantii tokkoo. Inni kun namni yeroo baay'ee haasa'eera. Wanti kun waan salphaa waan ta'eef miti namni irra deddeebi'ee haasa'u. Waanuma dhugaa ta'ee lafa jiruufidha. Isaan kanarraa 1991 ammi ta'e sharafamuu yaalee ture. Successfully illee yoo deemuu baate ammi sharafame baay'een jira. Amantii tokko isa jedhu sana akka diversitiin jiru agarsiisuu yaalameera. Isa sirna humnaa qawwee maalii kana akka constitutioniin lafa jiru yaalameera. Constitutionichi illee hojiirra haa ooluu baatu malee waan constitutionii qabu wayii agarsiisamuu yaalameera. Sana keessatti jarri imaammata Empire Itoophiyaa ijaaranii means Amhara. Amhara is ideology jedhu baay'ee. Isa akka namni callisee moodeessu miti. Amhara is an ideology. Akkasuma jedhanii ka'an. Amhara jechuun ideologyidha. Amhara jechuun Itoophiyaadha. Itoophiyaa jechuun immoo nuyi jedhu. Akkuma Amhara ideology jechuun immoo akkuma kunoo Baaybiliirraa Waaqayyotu nama uume guyyaa torbatti nama uume akka kana. So Itoophiyaas Amharri cinqamee yaadee ideologiin sun Itoophiyaa kan jedhamu biyya sana ijaaree uumedha. Faxaarii waa jedhanii yoo haasa'u Amhara maamin allabaate jedhan. So kuni ijoolleen isaanii amma booda kana keessuma 1991 keessatti loose goonedhanii waa yaadanii yeroo hunda constitution Itoophiyaa nu laallatu nu keessatti hirmaanne maal seedu kana kaasanii kana keessatti adeemsa keessa maaltu dhufaa deeme aggressive extreme chauvinist group to produce the ta'e. Aggressive behavior dha baay'ee. Chauvinist immoo wantoota kanaan dura hojjechaa turanirraa caalaatti qaranii akka isaan fayyadutti nama kaaniin akka hin dhageenyetti akka isaaniif mijaayutti warra kaaniin garuu amanuu baattis akka nuti jennetti fudhachuu warra qabu jedhu garee akkasii uumaa deeme. Kanaaf jareen kuni sirna darbee sirna harka isaanii ture irratti miidiyaatiin siyaasaan yeroo soorsii harka isaanii tureen biyya sana irratti waan fudhachiisu yaalan qabu. So inni kuni 91 sana yeroo harkaa rukutamu 2013, 14, 15 yeroo qeerroo muuvimentiin dhufu opportunity argatan. Opportunity isaan argatanii tokkoffaa revitalize gochuu Amharizationii revitalize gochuu irratti hojjetan. Kanaaf killing squad jedhu yoo yaadattu ta'e killing squad jedhanii ideology Amhara ideology sana qabsiisuuf killing squad ala kanatti produce goonii dokumentiin tokko circulate gochaa ture. Oromoon baay'een illee circulate waliif gochaa ture. Isaan takka gaaf tokkoon dhaabbanni hojjechaa turan. So killing squadin kuni action step gara 15 akkam qaba. Namni dhuunfaa maal gochuu qaba? Organization maal gochuu qaba? Hawaasni maal gochuu qaba? Dubartiin maal gochuu qabdi? Dargaggeessi maal gochuu qaba? Dhaabbileen amantaa maal gochuu qaba? Amantaan illee akkamitti akka gahee isaa bahatu. Kana hunda isaa lafa kaa'anii ilaaluu dandeessa. Killing squadin sun akkamitti akka designed ta'e. Target siinsaa garuu xiyyeeffannoonsa saba Oromooti. Core TPLF tu biyya bulchaa ture jedhamaa ture waggaa 28 garuu
irri guddaan taargeetii jara sana Oromoo. Yeroo TPLF Oromoo balaaleffatu erga TPLF buute aangoon harka isaanii galees Oromoo balaaleffatu. So gareen kuni isa ammati jette kana waanuma guyyaa tokkotti uumame miti jechuufini. Isa developmentaan 2019 immediately nama faana miidiyaa irratti baane waa'ee killing squad kana dubbanne. Oromoon callisee dubbii kana walitti sarkuleet gochuu hin qabu. Waan ofii keenya gochuu qabnu irratti yaaduu qabna. Actioniin barbaachisa. Communitiin Oromoo iddee biyya alaa jiru kuni iddee waa'ee dhimma deemaa jiru kana akka laayootti ilaaluun qabu. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo kan biyya keessas kan biyya alaas callisee Itoophiyaa keessatti hiree keenya ofii keenya murteeffannaa jechee lallabuurraa action stepitti ce'uu qaba. Equivalent kan ta'e jenne anaaf Dr. Caalaa Abdiisaa namoota gara 5 tokko taane edda addaatti yeroo addaatti wanta kana kaasneera. So isumatu wal fudhatee deema. Lammaffaa Ameerikaatti wanta ta'aa jiru tokkoon sinii kaasa. Advocacy Washington DC yeroo baay'ee deddeebi'aan ture. Miidiyaa hedduu irratti illee dubbadheera. Organizationin maqaa Itoophiyaa dhahatu hundumti isaanii kan ilmaan Amaaraatiin hoogganam 50tu jira. 50 kun Ameerikaa keessa qofaa Yurooppin laallatu, Awustiraaliyaan laallatu, Kanaadaan laallatu, Eeshiyaa warra jiranii hin laallatu. Kanuma Ameerikaa duwwaa North America sayyuu USA'dha. North America USA. 50 kana keessa 26 non-profit organization. 24 political organization. Dhaabbata siyaasaati. 26 non-profit jechaan NGO. 24 dhaabbata siyaasaati. Isaan kun yeroo hunda eessa oolu State Department House Representative locally yookiin sometimes common sense itti namni Congress jedhu fi Senate office oolu. Non-profitiin Itoophiyaa diiguuf warri ka'an baay'eedha. Nuyi Itoophiyaa kana akka safe taatu barbaanna. Projektii akkasii nuu kennaa, fandi akkasii nuu kennaa. Maali nu godhaa? Nuyi community organizationidha. Politikaatti hirmaannu achi yoo fudhatanii bataskaana ijaaranii bataskaana keessatti qawwee kuusu. Akkatti isaan ejjetan very systematic. Bataskaana ijaarraa, bataskaana babal'isnaa, bishaan gabbisnaa jedhanii bataskaana core tuuliin isaanii haqanii bataskaanatti qawwee kuusu. Himata immoo dhufanii as deebi'anii bataskaanni keenya nu yaalaa gubatee Oromiyaa keessatti bataskaana 50 gubate jedhanii walgahii tokko ani irra jiru irratti dhiyaate. Statistics isaas isin agarsiisuu danda'a. Namoota biraaf illee share godheera. Isinii agarsiisuu nan danda'a ammallee. 50 nu yaalaa gubate jedhanii iyyan kongresiitti seneterootatti akka tasaa bakka ani jirutti karaa non-profit organization biraa affeerame achitti bakka jirutti kanaaf waan amantaa serious issue Itoophiyaa keessatti waan ta'eef fandi laachuu qabna jedhanii State Department 500 fandi baase. Gaafa sanarratti ani argumentiin ani dhiyeessa jira nama maqaa dhahuun gaarii miti malee qabbaneen Dr. Boni Holcomb isheen illee defend goota. Akkuma ani defend walitti dubbanne nuti isheen edda biraatti defend goota, ani edda biraatti defend goota. It was the same argument we presented. Maaliif kan amma kana siyaasaa ta'e? Wanti kuni waanuma har'a ka'ee lafa bu'e miti. Ijaarsa yeroo dheeraati. Killing squad jedhee kan target godhe uummata Oromooti. Oromoo callima'ee odeeffannoo isaan babarreeffama karaa adda addaa miliqxee argatu kana waliif share gochuu otoo hin ta'in ani yoo maal gochuun qaba saba koo oolchuuf amma gaa outcome karoora sanaa fi steepota isaan lafa kaawwatan sana argaa jirra. Fakkeenyaaf naannoo Gimbii irratti naannoo Tolee irratti wanta ta'e akkatti iyya nageessan. Mootummaanis itti gaafatamuu qaba. Mootummaatus biyya eega. Otoo mootummaa ta'e wanta bade sanaaf mootummaanis itti gaafatama qaba. Maaliif isatu biyya eega otoo maal inni hojjetuuti warri akkasii kana godhanii isa jedhu gaaffii gaafata. Namni dhugaa qabu ta'e hin jenne isa qaxxitama olu taalanii abaa'ootti yookiin wobootti hidhatanii. Homaa murteessanii ma dhufanidha. Wobootu nama fixee u'uu jedhan. As deebi kiiramutti
kiiramuutti uummata fixanii ka'anii gaafa du'u namni suni Amaara ta'ee lakkaa'ama. Gaafa jiraatu Oromoo jedhameet ilaala. Gaafa du'u Amaara ta'a lakkoofsisa. Amaara fixanii shaneen fixxee shanee jedhullee miti amma maqaa jijjiiranii woomu. Shaneen kana fixxee uu'uudhaan achi deebi'anii agamsa. Achi as deebi'i jaardagaa jaarte amma kun recently immoo hin cimaa deeme. Waa lama wal qabata kun. Tokko gareen biyya alaa kanaa fandii funaanu goofandimii karaa adda addaatiin mana amantaaf yookiin non-profit organization yookiin immoo gadaamii ijaarraa jedhanii fundraising godhu. Birriin tokkoonsaa gadaamii ijaaru hin jiru. Qaxxitaa deemee qawwee bitee bataskaana galcha yookiin mana dhuunfaa galcha. Tokko. Lammaffaa Oromoo immoo akkatti goomsan. Anoo biyya keerraa ka'ee galuu fi horii kanarraa biti. Qabeenya kanarraa biti bakka ana jiraachisuu hin dandeenye ijoollee laga kanaa jedhanii qabeenya isaa baasee horii jaraa bitee taa'ee horii jaraa eega. Qawwee birrii isattiin gurguratte sana qawwee itti bitattee deebitee horii sanas taa'ee birrii isaatiin bitee eegaafi. Qawwee gama deebiste birrii isaatiin haqxee qawwee bitattee uffite qabeenya eegaa fi ture sana immoo hankoo ta'ee eegannillee eegaa fi ture sana immoo irraa ooffatte hansaayyuutti dabaltee ooffatte manasaa gubdee qeesaa gubdee. This is typically happened in Kiramu, happened in Agamsa, Jaardaga, Jaarte, Alibo fi baadiyyoota keessa. So kuni waanuma salphaatti dhufe miti. Kanarratti immoo dabalataan mootummaa kan jedhaman kan naannoo Oromiyaa kan naannoo Amaaraa hin gargaaru. Mootummaan naannoo Oromiyaa miliyoona 100 naannoo Amaaraaf qarshii kenne. Maal rakkannaan? Maaltu ta'e? Faannoo hidhachiisan. Amma kan uummata keenya jeeqaa jiru tokko mootummaa federaalaa kan jedhame makalaakaa isa qabu makalaakayaan lamatti qoodama yeroo uummata keenya rukutuuf ka'a. Inni tokko yuunifoormii ofirraa baasaa uummata keessatti hafa. Inni tokko immoo magaala gadhiisee sokka. Maal jecha akka nama magaala sanii nagaadhaa deemne irraa inni uummata keessatti hafe namoota Amaara ta'anii Oromiyaa keessatti guddatan wajjiniin guruuppii tiimaappi godhee uummata Oromoo manarra deeme hin gubaa hin ajjeesaa hin duguugaa jechaadha. Kanaaf isinitti dheeressa dhiifama wantichi waan dheeraadha kanaaf hin gaaffiin kee bal'aadha jedhe. Hamman hayya Muhammad ke hamman argura ko ke lamiko komoko wabi wa madoloko ko hamman hayya Muhammad ke hamman argura ko ke lamiko komoko wabi wa madoloko ko Allamigo sagale sate Allamigo humna isat Allamigo formate sate Allamigo nagaya sat Allamigo gachana sate Allamigo hamile sat kambalala ke sanirabu kae Allamigo Lamiko rakate Tokon ido jiru habir mano Habir mano Allamigo sagale sate Allamigo humna isat Allamigo formata sat Allamigo nagaya sat Allamigo gachana sate Allamigo hamile sat hamman hayya Muhammad ke
amman argura kooke lamiko komoko wabiwa madulubuko Ammanayyamu hamage amman argura kooke lamiko komoko wabiwa madulubuko Allamigo sagale sate Allamigo humna isat Allamigo formate sate Allamigo nagaya sat Allamigo gachana sate Allamigo hamile sat kambalala ke sanirabu kae Lamigo Tokkon iddoo jirru haa birmannu Allamigo sagale isaati Allamigo humna isaati Allamigo furmaata isaati Allamigo nagaya sat Allamigo gachana isaati Allamigo hamile isaati Allamigo 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 Egaan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaa ture. Qophii wal fakkaatu biraatiin sagantaa keenya dilbataatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.